xalayaa barreessif qorannoo ati qorattee har'a addunyatti haaroo agootee fiduu deemtu kana quraanni waggaa 1400 dura lafa kaa'e jedhe galaana bahara addunyaa gubbaa jiru addunyaan tun parsantiin 75 maali bishaan ma akkas godhe rabbi galaanni osoo parsantii 75 ta'uu baate addunyaa tana gubbaa jiraachuun hin danda'amu tokkoffaa bishaan samaawataan oduynu kana duumessa gadi jigu kana rabbi bahararraa kaasa achirraa hafarfamee ol bahee duumessa ta'a duumessi dura bahara gubbatti uumamee bubbee ergee bubbeen bahara gubbaa dhiibee lafa goggooytu gubbaa fida lafa goggooytu gammoojjii gubbaa fida boodarra bishaan achi keessaa gadi jigu dacheen dhuyde namni dhugee bineensi dhugee ka achirraa hafe sululaa fi laga itti godhee baharatti deebisa rabbi ammallee akka dacheen hin miidhamne akkana qindeesse rabbi bahri osoo jiraachuu baate tokkoffaa oowwaaf ardiin tana jiraachuun ulfaata harka dhibba keessaa 75 bishaan tura jira oowwa ardii kanaa ka qabbaneesse bishaan baharaati inni biraa osoo bishaan baharaa jiraachuu baate sila addunyaa tana gubbaa ajaaf jiraachuun hin danda'amu qoshaashaan balfi addunyaa kana ka Ameerikaa ka Raashiyaa addunyaa kana isatti darbama ka Chaayinaa fi Amee isatti darbama bahara addunyaa keessatti darbama sila duniyaan tun qoshaashaa qofa taati bishaan baharaatu sooqitta qaba bishaan baharaa sooqitti immoo wantoota shaman wantoota ajaawan of keessatti dhoksee awwaalee gubuudhaan bishaan baharaa wanni gahu jiru bishaan baharaa ammoo faayidaawwan ani as dhaabbadhee haasa'uu danda'u hedduu bishaan baharaa dur warri duraanii yeroo bishaan laggeen qulqulluu laggeen gaara keessaa maddan akka itti dhugan dhaban bishaan baharaa dhugaa turan bishaan baharaa dhuguudhaaf namni yoo tarii gara bishaan baharaa ka dhaqxan taate bishaan baharaa dhuguudhaaf bishaan baharaa danfisanii yoo jedhan hin dhugamu bishaan qulqulluu ta'a soqitti keessaa bada yookiin immoo bishaan baharaa madditti achi siqtee lafa qotta boolla qottee bishaan baharaa fuutee achitti nayita bishaan baharaa ashawaa keessatti hoyta nayitu bishaan ashawaa gubbaa buunaan bishaan baharaa hin qulqullaa'a addunyaan kana bifa kanaan fayyadamaa turte dur kana rabbiin suuraa quraana keessatti dukkana galaana jara meetirii 200 yoo namni gaffagaate dukkana harka isaa osoo baasee namni arguu hin dandeenye harka isaa akkana baasee osoo laalee arguu hin dandeenyetu meetirii 200 bishaan baharaa jira saayintistii